Injiinar Simmanyaw Baqqalee rasaasaan akka ufajjeessan qorannoon poolisii federaalaa mirkaneessee jira. Poolisiin federaalaa qorannoo taasise irratti miidiyaaleedhaaf immoo ibsa kenneera. Zalaalaan boruu bal'ina qaba. Komishiniin Poolisii Federaalaa du'a Injiinar Simmanyaw Baqqalaa qorannoo geggeessaa turuun bu'aa qorannoo isaa ifa godhee jira. Komishinar Jeneraalaa Komishinii Poolisii Federaalaa Zainuu Jamaal bu'aa qorannichaa irratti ibsa miidiyaaleef kennaniin gareen qorannoo Poolisii Federaalaa fi kan Finfinnee irraa walitti dhufeen geggeeffameen qorannoon reeffaa meeshaa dhukaasaa konkolaataa isaanii fi haalota yeroo sana turan irratti geggeeffameen du'aatiin Injiinar Simmanyaw Baqqalaa ofiin of ajjeesuu isaanii kan mul'isu ta'uu beeksisaniiru. የአሟሟታቸውን በተመለከተ ኮንታክት ሾት የሚባለው በአስደግፎ የተመታ መሆኑን du'a Injiinar Simmanyaw Baqqalaa ilaalchisee ragaaleen agarsiisan ofiin akka ofitti dhukaase yoo ta'u qorannoo reeffaa hospitaalaanis mirkanaa'eera. Ogeessonni qorannoo akka ifoomsanitti konkolaataa isaanii foddaan cufaa turuu fi mootorri hojjechaa turuu qabatamaan waan mul'ateef haala kamiin immoo namuu duubaan cufee bahuu akka hin danda'amne waan beekamuuf walumaa galatti yoo ilaalamu Injiinar Simmanyaw Baqqalaa namaan akka hin ajjeefamne agarsiisa qorannichi. Komishinar Jeneraalaa Komishinii Poolisii Federaalaa Zainuu Jamaal Injiinar Simmanyaw ofiin of ajjeesuu isaaniif maaltu sababaa kan jedhuuf qorannoo bal'aa gaggeeffameen harkifachuu piroojeektiidha guddichaan wal qabatee dhiibbaan hojii isaanirra akka turee fi sababaa kanaafis hedduu dhiphachuu fi dhibba sana harkifannaa piroojeektichaaf sababaa kan ta'e uummatatti himuuf akka qopheera turan kan mirkanaa'e ta'uu eeruun kanarraa ka'es ganama barii waajjira isaanii seenanii ba'uudhaan konkolaataa isaanii keessatti ofumaa shugguxii isaaniitiin akka of ajjeesan mirkanaa'eera jedhan. ለምን ወደዚህ ደረጃ ደረሱ የሚለው ነገር በአብዛኛው ከስራ ቦታቸው ጋር ተያይዞ ያሉ ሁኔታዎች አሉ። ማሪፍ ሰደርካ ከነራ ga'a kan jedhuu fi haalonni hojii isaaniitiin wal qabatee jira. Haalota kanneen bal'inaan qorachuun jalqabameera. Qorannoon kunis yeroo dheeraa fudhate. Wanti ifa ta'uu qabu raawwiin hidha haaromsaa gadaanaa ta'uu, yeroo kaa'ametti xumuramuu dhabuu, mootummaa baasii hin taaneef saaxilamuu, raawwiin hojii elektiroomakaanikaalaa baay'ee gadaanaa ta'uu, maallaqni kafalame baay'ee olaanaa ta'uu, baasiin kafalame ayyaa isaanii malee kan hin kafalamne ta'uu, turuu piroojeektichaa irraa kan ka'e saaliniin yuuroo miiliyoona 250 ol garaagartee gaafachuu kunneen walitti hidhamanii Injiinar Simmanyaw irratti dhiibbaa fiduu qorannoon geggeeffame mirkaneesseera. Akka ibsa komishinichaatti Injiinar Simmanyaw du'a isaaniitiin dura barreessituu isaaniitiin ijoollee isaanii akka laaltuuf dhaamu, ijoolleen isaanii akka barnoota isaaniitti jabaatan gorsaa turuu, harkifannaa hidha guddichaan dhiphina keessa jiraachuu, raawwiin hojii meeteek gadaana ta'uu, saaliniin hojiin piroojeektichaa harkifachuu isaatiin kanfaltii dabalataa gaafachuu, maallaqni kanfalame olaanaa ta'uu fi raawwiin hojii piroojeektichaa immoo gadaanaa ta'uun ragaalee funaanaman ta'uun itti aanaan komishinarii Jeneraala Komishinii Poolisii Federaalaa fi itti gaafataman garee qorannoo yakkaa Takollaa Ayfookiruu dubbataniiru. 2010 ዓመተ ምህረት ማታ 4 ሰዓት አካባቢ ከቤታቸው እንደገቡና ከልጆቻቸው ጋር ተርተው ልጆቻቸውን ሳሎን ላይ እንዳወሩ አዶሌሳ 18 bara 2010tti galgala mana isaanii galuun ijoollee isaanii waliin akka haasaa turan ganama bariin ka'uun immoo buna qofa dhuguun gara waajjira isaanii akka adeemanii fi isa boodas naannoo addabaabayii masqalaa konkolaataa isaanii akka achi dhaabanii turanii fi achis deebi'anii akka waajjira isaanii galan mirkanaa'eera. Haaluma kanaanis sochii isaanii hunda qorannoon ragaan arganne kanuma mirkaneessa. Daarektarri qorannoo yakka Komishinii Poolisii Federaalaa Komaander Alamaayyo Hailuu qorannoo gaggeeffamaa turen Injiinar Simmanyaw konkolaataa isaanii keessatti of ajjeesuu isaanii ragaalee mul'isan keessaa shugguxiin kooltii isaan qabatan eeyyama kan itti baafatan ta'uu, yoo poolisiin addabaabayii masqalaatti argamu motorri konkolaataa isaanii kan hin dhaamne ta'uu, lubbuu isaanii baraaruuf sooftii fi gilaafii fayyadamuun foddaa konkolaataa isaanii kan cabse poolisii ta'uu dubbataniiru. ልክ 1 ሰዓት ከ05 ላይ ቢሮአቸው ገብተው በወቅቱ የዛው የቢሮው የጥበቃ ሰራተኞችም የጽዳት ሰራተኞችም ገብተው ስለነበረ የእሳቸውን እንቅስቃሴ ያዩ ስለነበር ሰዓቲ ቶኮፊ ደቂቃ 5 irratti waajjira isaanii galuu hojjettoonni eegumsaa fi qulqulleessitoonni arganii jiru. Isa boodas hanga sa'aatii 2tti waajjira turanii shufeerota lamaan qaban keessaa tokkoof bilbilanii waamuun xalayaa saamsame itti kennanii nama biraan geessu sitan hima jedhanii eegsisaa turuu fi ogeessa biqiltuu waajjirichaas waamuun bifuma wal fakkaatuun xalayaa poostaan saamsame itti kennuun kominikeeshinii mootummaatti erguu isaanii qorannee jirra. Kanuma jidduutti sa'aatii 2 walakkaatti bilbila itti gaafatamaa ittisa yakkaaf bilbilameen sa'aatii 2 daqiiqaa 40tti Injiinar Simmanyaw du'e moo hin duuneef bakka sanitti argamuun du'uu isaanii mirkaneeffanneerra.